jennani male sifarsun ko ati jennani male ati jennani male jiratu ko ati jennani male ati jennani male haragaun ko wajamtoota daawwattoota jirtan qophii dhaloota qubee torban isiniif dhiyaatu har'as immoo gaaffii biraa isiniif qabannee dhiyaannee jirra isinis immoo bakka gara garaa teessanii kan nu daawwachaa jirtan amma dhumaatti nu waliin turaa wal gaafachaa YouTube chaanaalii keenya subscribe like share gochaa nu daawwadhaa. Maqaan koo Maannisaa Saffaan jedhama. Kutaa meeqaffaa baratta? Kutaa kurnaffaa. Maqaan koo Barataa Nuurasaa Dhufeeraan jedhama. Kutaa meeqaffaa baratta? Kutaa kurnaffaa Oom baradha. Maqaan koo Boontoottii Isaatii kanan baradhu kutaa kurnaffaa O kilaasii Oom baradha. Maqaan koo Fiqiradistaa Tasiraan jedhani. Kutaa meeqaffaa baratta? Kutaa kurnaffaa inni. Koo Dachaasaa Waltajjii jedhama. Kutaa meeqaffaa baratta? Kurnaffaa Emmiin bara. Maqaa kee daawwattootaaf ibsi. Maqaan koo Asteer Taaddasaan jedhama. Kutaa meeqaffaa baratta? Kutaa 11ffaa. Gaaffii si gaafadha. Aartii ni jaalattaa? Sirriitti hin jaaladha malee aartii immoo sirriitti hin jaaladha. Aartii gosa isaa keessaa kam jaalatta? Aartii muuziqaa weellisuu hin jaaladha. Weellistoota jaalattaa jechuudha. Ishi artistoota Oromoo keessaa eenyu dinqisiifatta? Artistoota keessaa hanan sirriitti dinqisiifadhu Hacaaluu Hundeessaati. Hacaaluu Hundeessaa maaliif? Dhaamsa qaba waan inni jedhu yeroo baay'ee zimjadheetti kanuma miira namaa kakaasu osuma ta'uyyuu dhaamsa qaba keessatti dhaamsa qaba waan ta'eef sirriitti hin jaalladhu ture ani weellisaa. Ishi gaaffii lammaffaatti si darba ilmoon fardaa maal jedhamti? Ilmoon fardaa kun bukurruudha. Mucaa fardaa jedhamti. Ilmoon harree maal jedhamti? Ilmoon harree bukurriidha isheen. Bukurrii jechuun maal jechuudha? Bukurri ilmoo harreeti kaa. Ilmoon gaangee. Ilmoon gaangee. Gaangeen ilmoon qabdu. Aartiin jaalattaa? Nan jaaladha keessayyuu sirba. Sirba jaalattaa? Sirba jaaladha. Aartii keessaa Bira caalaa bakka shubbisa sirba nan danda'an. dandeessa ture. Artistoota Oromoo keessaa eenyu dinqisiifatta? Hacaaluu Hacaaluu Hundeessaa maaliif? jecha isaa. Jechoota inni fayyadamu? Gaaffii lammaffaa ilmoon fardaa maal jedhamti? Darmi. Darmii? Darmi. Ilmoon harree? Bukuree. Ilmoon gaangee maal jedhamti? Hin qabdu. Aartiin jaalattaa? Oh, Aartii. eeyyee nan jaalladha. Gosa aartii keessaa kam jaalatta? Gosa aartii keessaa diraamaa fiilmiilee hin jaalladha. Fiilmii. Eeyyee. Artistoota keessaa kam dinqisiifatta? Artistoota Oromoo keessaa jechuudha. Artistoota Oromoo keessaa weellisaa Alii Birraan dinqisiifadha. Alii Birraa Eeyyee. maaliif? Nama aartii Oromoo keessatti gahee guddaa taphatedha. Yeroo jalqabaatiifis nama sirbinatti fakkaata. Yeroo jalqabaati. Ishi ilmoon fardaa maal jedhamti? Ilmoo fardaa Ilmoon harree? ilmoon harree bukurruu jedhama. Bukurrii jechuun maal jechuudha? Bukurruu jechuun ilmoo harree jechuudha. Maqaa ishee. Ishi ilmoon gaangee maal jedhamti? Ilmoo gaangee ogolee moo Ishi aartiin jaalattaa? Artistoota aartii gosa kam jaalatta? Aartii sirban nan jaaladha. Artistoota isaanii nan jaaladha. Isaan keessaa kam jaalatta? Artistoota Oromoo keessaa kam dinqisiifatta? Hacaaluu Hundeessaa dinqisiifadha. Maaliif? Inni waan seenaa gurguddaa waan hojjeteef sababa Oromootiif lubbuusaa waan nabeef isaan dinqisiifadha. Ilmoon fardaa maal jedhamti? Darmii. Darmii jechuun maal jechuudha? Ilmoo fardaa jechuudha. Ishi ilmoon harree maal jedhamti? Bukurruu. Bukurruu jechuun maal jechuudha? Ilmoo harree jechuudha. Ishi ilmoon gaangee maal jedhamti? Gaangeen ilmoo qabdi. Aartii jaalattaa? Baay'een jaaladha. Aartii keessaa gosa kam jaalatta? Aartii Oromoo ta'ee gosa kam? Gosa Sirba. Weellistoota jaalattaa jechuudha. Artistoota Oromoo keessaa eenyu dinqisiifatta? baay'ee Hacaaluu Hundeessaa. Maaliif?
Yaa'u akka biyya keenyattis ta'ee kan naannoo Oromiyaatti artistii baay'ee beekamaadhas ta'ee baay'ee jaalatamaadha. Uummata Oromoo keessatti qooda olaanaa kan qabu jechuudha. Ishi gaaffii lammaffaa ilmoon fardaa maal jedhamti? Ilmoon fardaa Ishi narree Engaangee. Artiin jaalatta? Artii nan jaalladha. Artii keessaa gosa kam jaalatta? Artii keessaa diraamaawwan tiiktookii garaagaraa koomedii sirba hunda isaa nan jaalladha. Artistoota Oromoo keessaa kam dinqisiifatta? Artistoota Oromoo keessaa Hacaaluu Hundeessaa. Maal waan ta'eef? Inni ilmaan Oromoo biratti jaallatamaa waan ta'eef saba isaatiif quuqqamaadha. Biyyoon itti salphatu jenna garuu. Ilmoon fardaa maal jedhamti? Ilmoon fardaa maal jedhamti? Ilmoo harreefaan beekaa. Ilmoon harree maal jedhamti? Bugurii jedhamti. Ilmoon hoolaa sokkee jedhamti. Waa tokko tokko bakka. Ilmoon gaangee maal jedhamti? Gaangeen ilmoo qabdu, ilmoon qabdu. Artiin jaalatta? Artii keessaa gosa kam jaalatta? Ajjaji artii Oromoo keessaa gosa kam jaalatta? Artii Oromoo keessaa gosa kamii? Gosa baay'ee jira garuu sirbitoonni diraamaa waan tokkosii jira kam jaalatta? Diraamas nan jaalladha, sirbas nan jaalladha. Artistoota Oromoo keessaa isaan kam dinqisiifatta? Yeroo baay'ee Hacaaluu Hundeessaa dinqisiifadha. Maaliif? Hacaaluu Hundeessaa uummata isaatiif baay'ee waan yaaduuf uummata isaatiif lubbuu isaas dabarsee waan laateef san dinqisiifadha. Suma kanaaf waan dhugaa irratti hundeeffatee waan yeroo hunda haasaa akkasii taasisuuf isa dinqisiifadha. Ishi gaaffii lammaffaa ilmoon fardaa maal jedhama? Ilmoon fardaa maal jedhamti? Ilmoon harree? Ilmoo fardaa maal jedhamti? Ilmoon harree? Ilmoon gaangee maal jedhama? Ilmoo gaangee? Gaangee. Ishi gaaffii sadaffaa magaalaa US Ameerikaa maal jedhama? Inni guddaan Washington DC dha garuu shimmareetu New York. Magaalaan US Ameerikaa maal jedhama? Washingtonidha. Washington. Gaaffii sadaffaa magaalaa US Ameerikaa maal jedhama? Washington DC jedhama. Washington DC. Magaalaa US Ameerikaa maal jedhama? Washington. Ishi guddaa galatoomte. Magaalaa guddaa US Ameerikaa maal jedhama? Magaalaa guddaan US Ameerikaa maal jedhama? Ishi posti qabadha. Obbortaa gurraacha uffata afaan warra Walaayittaa dubbata waan jechuudha. Tunqura. Ishi galatoomte. Magaalaa guddaa US Ameerikaa maal jedhama? Magaalaan guddoo US Ameerikaa New York jedhamti. New York. Ishi guddaa galatoomte. Magaalaa US Ameerikaa guddaa maal jedhama? Beekusas. Ishi galatoomte. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin dhaloota qubee kan kana fakkaatudha ture. Isinis immoo nu waliin turtanii akka gammadaa kolfaa turtan hin beekna. Gamanummaan gama aartiitiin akkuma ijoollee baay'ee gaafachaa turre ijoolleen baay'een isaanii artist Hacaaluu Hundeessaa dinqisiifachaa turan. Innis immoo hojii guddaa hojjetee darbee nutis immoo boolisaa daarii haguutu jennaan nuti tokko kan gaafanne maqaan ilmoo fardaa maal jedhama kan jedhuu fi deebiinsaa darmiidha. Ilmoon harree kami kan jedhuuf immoo bukurriidha. Ilmoo gaangee kan jedhu gaangeen immoo ilmoon qabdu. Magaalaan guddittii US Ameerikaa New Yorkdha. Kabajamtoota daawwattoota keenya gaaffiif deebiin keenya kana fakkaata ture. Isinis immoo nu waliin bohaaraa akka turtan hin beekne. Torbanis immoo qophii biraatiin amma isiniif dhiyaannutti isinis immoo abdiidhaan nu eeggadhaa. YouTube chaanaalii keenya irratti subscribe nu gochuun dagatiina. Qopheessuun kan isiniif dhiyeesse ani Boontuu Dooktoran jedhama. Gama kaameraatiin immoo Galoo Abdiisaa nu wajjiniin jira.